Dhukkuboonni yookaan rakkooleen gogaa irratti ba'an baay'een isaanii kan dhufan ifa aduurraati. Akkasumas yeroo ammaa irratti miidhaa guddaa lubbuu namoota baay'ee irratti geessaa kan jiru kaansariin gogaa parsantiin baay'ee isaa kan dhufu ifa aduurraati. Kanaafuu kaansarii gogaa kana fuula keenya irraa ittisuu fi gogaa fuula keenyaa bareechuu fi fayya qabeessa gochuuf wanti nuyi gochuu qabnu keessaa inni tokko sanskiriinii fayyadamuudha. Yoo akkam jirtu viidiyoo har'a irratti waa'ee dibatoota fuulaa gosa gogaa fuulaa biyya keenyaa filatamoo ta'anii fi fayya qabeessa akkasumas immoo yeroo dibatoota fuulaa kana bitattanii akkamitti isa gaarii fi miidhaa hin qabnee fi orijinaala ta'e akkamitti adda baafachuu akka dandeenyu ilaalla. Chaanaalii barumsa fayyaa kanaaf haaraa yoo taatan immoo sabskiraayib, laayikii fi sheer gochuu akkasumas immoo mallattoo ida'uu tuquun hin irraanfatina. Namni baay'een dibata sanskiriinii yeroo jedhamu akka meekaappiitti ilaala. Garuu dibanni sanskiriinii meekaappii miti. Dibata sanskiriinii kana kan gosa gogaa fuula keessanii waliin deemu filattanii fayyadamna. Akkasumas piroodaaktii orijinaala ta'e filattanii fayyadamnaan faayidaa baay'ee malee miidhaa tokkollee hin qabu. Kanaafuu gogaa fuula keenyarraa ifa aduu garmalee ta'e ittisuu fi gogaa fuula keenyaa bareechuu fi fayya qabeessa gochuuf wanti nuyi gochuu qabnu keessaa inni tokko sanskiriinii fayyadamuudha. Dibanni fuulaa sanskiriin jedhamu kun bakka lamatti kan qoodamu yeroo ta'u keemikaalaa fi miineraal sanskiriin jedhama. Akkuma isinitti hime dibanni sanskiriinii bakka lamatti kan qoodamu yeroo ta'u keemikaalaa fi fiizikaala yookaan immoo miineraal sanskiriin jedhama. Dibatoonni sanskiriinii fuulaa lamaan amma isinitti hime kun garaagarummaan isaanii ingiridantii of keessatti qabatanii fi akkaataan isaan ifa aduu fuula keenyarraa ittisaniitu garaagara isaan godha. Keemikaal sanskiriinii kan jedhamu yeroo fuula gogaa keenya irratti dibannu gogaa keenya isarra keessa jiruun gara keessaatti seene yookaan immoo absorb ta'e utuu baay'ee hin turiin gara gogaa fuula keenyaatti ol deebi'ee keemikaala ifa aduurraa gogaa fuula keenya miidhuu fi kaansarii nutti fidu nurraa ittisa. Gosti dibata sanskiriinii inni lammaffaa immoo fiizikaala yookaan miineraal sanskiriinii kan jedhamu yeroo ta'u dibatoonni sanskiriinii fuulaa miineraal yookaan immoo fiizikaala kan jedhaman yeroo fuula keessan irratti dibattan utuu gara gogaa keessaatti hin seeniin fuula keessan cararii ifa aduurraa gogaa keessan miidhaan akka mastaawotii balaqqeessanii fuula keessan irraa kan ittisan. Gabaa irratti hanga 16 kan ta'an ingiridantoonni cararii ifa aduu nurraa ittisan jiru. Isaan keessaa lamaan isaanii otoo gogaa keessa gadi hin seeniin cararii ifa aduu balaqqeessanii kan ofirraa deebisanii fi yookaan immoo fiizikaala yookaan miineraal sanskiriinii warra jedhamanidha. Ingiridantoonni warri hafan 14 immoo orgaanik yookaan keemikaal sanskiriinii warra jedhamanidha. Kanaafidha gabaa irratti kan argaman dibatoonni sanskiriinii baay'een isaanii keemikaal sanskiriinii kan ta'ani. Dibatoonni fuulaa sanskiriinii keemikaal kan jedhamani kun gatiin yookaan maallaqni isaanii gadi bu'aa yeroo ta'u fiizikaal yookaan miineraal sanskiriinii warri jedhaman immoo gatiin yookaan maallaqni isaanii xiqqoo ol ka'aa yeroo ta'u of keessatti kan qabatan immoo ingiridantii ziink oksaayidii fi tiitaaniyeem daayooksaayidii jedhamu. Dibatoota fuulaa sanskiriinii kana keessaa filatamoo kan ta'e gosa sanskiriinii fiizikaal sanskiriinii jedhamu kanadha. Sababni isaas gosti sanskiriinii keemikaal inni jedhamu kun yeroo gogaa fuula keessan irratti dibattan gogaa fuula keessanii keessa gadi darbee gara hidda dhiigaa seenuu humna guddaa qaba. Namni tokko gosa dibataa sanskiriinii keemikaala jedhamu kana dibatee sa'aatii 2 booda sakatta'insa yookaan mirmaraa fincaanii otoo godhe fincaan isaa keessatti ingiridantoonni yookaan miineraalonni dibata sanskiriinii keemikaala kana keessatti argaman gogaa fuulaa irraa darbanii fincaan nama sanaa keessatti argamuu ni danda'u. Gosa dibataa sanskiriinii keemikaala kan jedhamu kana dubartoonni ulfaa fi dubartoonni harma hoosisan otoo fayyadamuu baatan baay'ee filatamaadha. Kanaafidha gosa dibataa sanskiriinii miineraala yookaan immoo fiizikaala kan jedhamu kun gaariidha kan siniin jedhe. Kanaafuu namni kamiyyuu sanskiriinii fuula isaaf ta'u bitachuu isaa dura wantoota nama isinitti himu kana cheek gochuu qaba. Tokkoffaa wanti inni cheek gochuu qabu SPF yookaan immoo sun protection factor isaa cheek gochuu qaba. SPF yookaan sun protection factor jechuun sanskiriinii isin bituuf kaa'atan sun humni cararii miidhaa qabu ofirraa ittisuu isaa kan itti madaalamudha. Lammaffaa immoo dibata sanskiriinii isin bituuf kaa'atan sun broad spectrum sanskiriin ta'uusaa. Sababni isaas broad spectrum sanskiriiniin cararii ifa aduu lamaanuu UVA fi UVB humna ofirraa ittisuu qaba. Sadaffaa immoo dibanni sanskiriinii isin bituuf kaa'atan sun water resistance ta'uusaa mirkaneeffadha. Water resistance sanskiriin jechuun dibata yookaan sanskiriinii akka salphaatti fuula keessan irraa dafqaa fi bishaaniin hin kaane jechuudha. Kan biraa immoo yeroo dibata sanskiriinii kana bitattani kan mirkaneeffachuu fi cheek gochuu qabdani mallattoo ida'uu yookaan immoo pilaasiin irra jiraachuusaa mirkaneeffadha. Sababni isaas dibata sanskiriinii fuulaa yeroo bitattani baay'inni mallattoo ida'uu irra jiru tokko qofa taanaan cararii ifa aduu ultraviolet A jedhamu humni ofirraa ittisuusaa xiqqoo ta'uusaa agarsiisa. Dibata sanskiriinii fuulaa bitatan irratti mallattoon ida'uu 4 ofirratti qabaannaan immoo cararii ifa aduu gogaa fuulaa dulloomsuu fi miidhuu humna ofirraa ittisuu guddaa qabaachuusaa agarsiisa. Kanaafuu kanarratti hundaa'ee dibatoota sanskiriinii gogaa fuulaa yeroo bitattan yoo xiqqaate mallattoo ida'uu 2 ol irra jiraachuu isaa mirkaneeffadha. Kan biraa immoo dibata gogaa fuulaa sanskiriinii yeroo bitattan of eeggannoo isin
gochuu qabdan barreeffamni yookaan immoo ingiridantiin paabii jedhamu irra jiraachuu hin qabu. Ingiridantii paabii jedhamu kana bal'isnee yeroo dubbisnu paara aminoo beenzoik asiid jedhama. Ingiridantiin amma isinitti hime kan paabii jedhamu kun humna aduu ofirraa ittisuu haa qabaatullee malee garuu ingiridantiin kun ifa aduu wajjin gaafa walitti makamuu fi sa'aatii dheeraa aduurra yeroo turtan gogaa fuulli keessanii akka dutuu fi akka gurraacha'u godha. Kaampaanii yookaan faabrikaawwan guguddaan dibata sanskiriinii oomishanii ingiridantii miidhaa geessisu kana dibata yookaan oomisha isaanii keessaa baasaniiru. Garuu kaampaaniiwwan yookaan faabrikaawwan dibata sanskiriinii oomishanii fi hordoffii hin qabne ingiridantii kana dibata sanskiriinii isaaniitti dabaluun oomishanii gara biyya keenyaatti galchuu danda'u. Kanaafuu yeroo dibata fuulaa sanskiriinii bitattanii barreeffamni paabii jedhamu irra jiraachuu dhiisuu isaa mirkaneeffadha. Inni biraa immoo yeroo dibata sanskiriinii fuulaa bitattan kana wanti isin cheeggochuu yookaan immoo ilaaluu qabdan sanskiriinii isin bituuf yaaddan sun FDA yookaan dhaabbanni nyaataa fi qorichaa addunyaa beekamtii kennuu isaa mirkaneeffadha. FDA yookaan dhaabbanni nyaataa fi qorichaa addunyaa dibata fuulaa, rifeensaa, saamunaa fi nyaatota paakd ta'an yookaan immoo faabrikaa keessatti qophaa'anii fi meeshaalee bareedinaa fi qulqullinaa kamiyyuu qorate wanti isaan irraa hojjetamanii fi of keessatti qabatan miidhaa kan hin geessisnee fi fayya qabeessa ta'uu isaanii qoratee beekamtii yookaan immoo rikogniishinii kennaafi. Garuu yeroo baay'ee dibatoonni, qorichoonni fi nyaatonni garaagaraa dhoksaadhaan oomishamanii gabaaf dhiyaatu. Keessumaa immoo biyyoota guddataa jiran kanneen akka biyya keenyaa keessatti raabsamu. Kan biraa immoo dibatoota fuulaa sanskiriinii of keessatti alkoolii fi foolii hin qabne otoo fayyadamtan baay'ee gaariidha. Sababni isaa immoo dibatoonni foolii qaban kana dibatanii aduu yeroo siin tuqu namoota tokko irratti gogaa fuulaa akka dutuu fi akka gurraacha'u gochuu danda'a. Dibatoota sanskiriinii qofa osoo hin ta'in dibata fuulaas haa ta'u meeshaalee bareedinaa fuula keessan irratti fayyadamtan kamiyyuu kan foolii hin qabne otoo fayyadamtan baay'ee gaariidha. Wantoota kana hunda to'attanii fi ilaaltanii meeshaalee bareedinaa kamiyyuu bitachuun yoo isinitti ulfaate immoo bilbila harka keessan irra jiruun iskaan gootanii yookaan immoo appilikeeshinii fayyadamtanii seera qabeessa ta'uu fi dhiisuu isaanii adda baafachuu ni dandeessu. Akkasumas dibata fuulaas haa ta'u meeshaalee bareedinaa kamiyyuu yeroo bitattan ingiridantoonni of keessatti qabatan fayya qabeessa ta'uu isaanii fi kan miidhaa hin geessisne ta'uu isaanii bilbila keessaniin adda baafachuu ni dandeessu. Egaa ergaan fayyaa har'aaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata ture. Viidiyoo kana irrattis haa ta'u gaafii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu yoo qabaattan koomentiirra naa kaa'aa. Viidiyoon fayyaa har'a isinii dhiyeesse yoo isinitti tolee fi barumsa yoo irraa argattan immoo chaanaalii kana sabskiraayib, laayikii fi sheer gochuun irraanfatina. Akkasumas torbaniin viidiyoo fayyaa haaraa yeroo gadhiisnu miseejiin yookaan immoo nootifikeeshiniin akkasiin qaqqabuu fi mallattoo ida'uu tuquu hin irraanfatina. Namoonni rakkoo fayyaa kamiyyuu qabaattaniin qaamaan dhuftanii mana yaalaa keenyatti yaalamuu barbaadan bilbilli keenya piroofaayilirra jiruun beellama qabattanii dhufuu ni dandeessu. Akkasumas bilbilaanis haa ta'u sooshaal miidiyaa garaagaraa kanneen akka watsaappii, teelegiraamaan nama riifuu yoo barbaadan bilbilli koo piroofaayilirra jira. Akkasumas yeroo itti aanu irratti viidiyoo dhimma fayyaa waa'ee kamii akka isinii dhiyeessu yoo gaaffii qabaatan yookaan immoo kan isinii dhiyeessu bifa viidiyoodhaan yoo barbaadan koomentiirra naa kaa'aa. Hanga viidiyoo itti aanutti wal agarrutti nagaan tura fayyaa hin dhabinaa.